Mootummaa Waaqayyoo akkamitti galuu dandeenya? Mootummaa Waaqayyoo kadhannaa qofaan galuu hin dandeenya? Tajaajila qofaan galuu hin dandeenya? Dibamnee lallabuu qofaan, raajuu qofaan, faarfachuu qofaan mootummaa Waaqayyootti galuu hin dandeenya? Yookaan humna dinqii, humna haboo, humna milikitaa argannee isaan tajaajillee isa qofaan galuu hin dandeenya? Tarii jechuun tajaajilli kennaadha. Du'aa kaasuu dandeessaa, shebaa diriirsuu dandeessaa, kaansariin karaa kee fayyuu danda'a, HIV'n karaa kee fayyuu danda'a, karaa kee hidhaan baay'een hiikkachuu danda'a, karaa kee lubbuun baay'een booji'amuu yookaan gara Kiristoositti dhufuu hin danda'a. Isa kana qofaan garuu mootummaa Waaqayyootti galuun hin danda'ama? Moo nama akkamiitu mootummaa Waaqayyootti galuu danda'a? Kanaaf macaafa qulqulluu keessatti maal jedhaa? Wangeela Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 21 gubbaa irratti namni yaa gooftaa naan jechuu qofaan mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'u. Kanaafuu maalinni nama jaalala abbaa koo isa waaqarraa eegee, nama abboommii Waaqayyoo eegeetu, nama karaa Waaqayyoo irra deddeebi'etu, nama jaalala Waaqayyoo fi ayyaana araara Waaqayyoo keessa jiraatetu mootummaa Waaqayyootti galuu danda'a jechuusaati. Kanaaf lakkoofsi 21 akkas jedha, Yesuus jaalala abbaa koo isa waaqarraa nama hojjetutu mootummaa Waaqaatti gala malee namni yaa gooftaa naan jechuu duwwaadhaan itti gala miti. Namni yaa gooftaa naan jechuu duwwaadhaan mootummaa Waaqayyootti hin gala miti. Nama jaalala abbaa koo isa waaqarraa eegetu mootummaa Waaqayyoo dhaaluu danda'a. Kanaaf amantoonni wanti nuti beekuu qabnu ganama galgala tsoomsalootiidhaan mishigiidhaan kadhannee qofaan mootummaa Waaqayyootti galuun hin danda'amu. Mootummaa Waaqayyootti galuun kan inni danda'amu yeroo hundumaa jaalala Waaqayyoo eenne, jaalala Waaqayyoo raawwanne, abboommii Waaqayyoo eenne, karaa Waaqayyoo irra deemne, jireenya ayyaanichaan arganne keessatti yoo feenne mootummaa Waaqayyootti galuu danda'a. Fakkeenyaaf Waaqayyoo jibban jaalatu, Waaqayyoo soban jaalatu, Waaqayyoo aannan jaalatu, Waaqayyoo hojii ammeenyaa kamumaan jaalatu. Nuyi garuu guyyaa guutuu kadhachaa oollee ji'a bulii 90, bulii 70, bulii 40 tsoomsalootii mishigii kadhannee kana hundumaa keessa hin jirra taanaan mootummaa Waaqayyootti galuu hin dandeenyu. Mootummaa Waaqayyoo kan nuti ittiin gallu jaalala Kiristoos hin eenne, abboommii Waaqayyoo hin eenne, karaa Waaqayyoo irra deemne, ayyaana arganne sana keessatti of eenne, araara arganne sanaan araara ittiin fayyine sana keessatti of eennee fiina keenya jabeeffannee eegganneeti mootummaa Waaqayyootti galuu dandeenya. Mootummaa Waaqayyootti galuu dandeenya. Kanan taane taanaan akka barbaannetti jiraanna taanaan, jireenya gad lakkisii jiraanna taanaan, jaalala Waaqayyoo hin eennu taanaan, abboommii Waaqayyoo hin eennu taanaan, karaa Waaqayyoo irra hin deemnu taanaan mootummaa Waaqayyootti galuun baay'ee ulfaataadha. Kanaaf mootummaa Waaqayyootti galuudhaaf erga amantee, erga Waaqayyoon faana jiraattee, erga Kiristoos Iyyasuus fayyisaa lubbuu kootiiti jennee fudhannee jaalala Waaqayyoo eeguun dirqama keenya. Araara Waaqayyoo nu godhe sana keessatti of eeguun dirqama keenya. Fayyina Waaqayyoo nu fayyise sana keessatti of eeguun dirqama keenya. Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa kan dhufeefi akka dhalli namaa baduuf otoo hin taane akka dhalli namaa jireenya bara baraatti galuudhaaf, akka dhalli namaa fayyina argatuudhaaf karaa Waaqayyoo irra deemuun dirqama keenya. Kanaaf jaalala Waaqayyoo abbaa keenyaa heennee mootummaa Waaqayyootti galla. Tajaajilli mootummaa Waaqayyootti nu galchuu hin danda'u. Ganamaa galgala yaa abbaa jechuun mootummaa Waaqayyootti nu galchuu hin danda'u. Jaalala Waaqayyoo eeguutu mootummaa Waaqayyootti nu galcha. Abboommii Waaqayyoo eeguutu mootummaa Waaqayyootti nu galcha. Karaa Waaqayyoo irra deemuutu mootummaa Waaqayyootti nu galcha. Kanaafuu jaalala Waaqayyoo eeguudhaaf immoo wangeela gadi teenyee dubbifachuun gaara. Jaalala Waaqayyoo eeguudhaaf immoo abboommii Waaqayyoo nu baasa. Abboommii Waaqayyoo nurraa barbaadu macaafa qulqulluu keessaa arganna waan ta'eef yeroo hundumaa macaafa qulqulluu dubbifachuun dirqama kiristaanaati. Nuyi kan ittiin fayyinu, kan ittiin jiraannu jireenyi keenya as keessa jira. Jireenyi keenya macaafa qulqulluu kana keessa jira. Gaafa macaafa qulqulluu kana dubbifanne jireenyi nuuf ifa, abboommiin Waaqayyoo nuuf ifa, karaan Waaqayyoo nuuf ifa, jaalalli Waaqayyoo nuuf ifa. Kanaaf wangeela dubbifannee abboommii Waaqayyoo eenne, jaalala abbaa keenya Kiristoos eenne mootummaa Waaqayyootti galuun
dirqama nurra jirudha. Erga Yesuusin fayyisaa lubbuu keenyaa godhannee fudhannee nuyi kan Yesuusin fudhanneefi jireenyaaf waan ta'eef nuyi Yesuus Kiristoos kan fudhanneefi biddeenaaf otoo hin taane jireenyaaf. Biddeena namni hundinuu nyaata. Inni biyya lafaas hin nyaata. Inni Yesuusin hin beeknes hin nyaata. Inni seexana gabbaraa oolus hin nyaata. Biddeena namni hundinuu nyaata. Yesuus Kiristoosin kan fudhanneef nuyi jireenya bara baraatiif. Haa ta'u malee erga Yesuusin fudhanne immoo biddeenis nutti hin hir'an. Kan biddeenis kan jireenya bara baraatti harkuma Waaqayyoo keessaa nyaachaa jira. Kanaaf Yesuusitti erga amantee mootummaa Waaqayyoo galuudhaaf ganama galgala dorgommiin kee gara fuulduraatti haa ta'u. Nagaanis ni haa ta'u. Itti fufa.